lakkoomsa firee sadii qofa fayyadamuudhaan maallaqa dalagachuu ni barbaadda. Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoonni chaayinaala Abdallah M1 akkamiin nagaa jirtus jecha bakka nagaan naaf jiraattanii kunoogaa har'aas waan ajaa'ibaan isin qabadhee dhiyaadhe maallaqa dalagatuu ni barbaaddanii osoo aappii tokkoon buufnetti osoo viidiyoo tokkoon dalannetti mobaayila keessaniin manuma keessan keessanii lakkoomsa firee sadii qofa sarchi godhuudhaan maallaqa baay'ee karaatti argatu ni agarsiisa. Websaayitii ajaa'ibaan isin qabadhee dhiyaadhe viidiyoo kana laayik godhi hanga dhumaadhaan na daawwadhu. Websaayitichas gara isaadhaa sinan keessaa san dura garuu warroonni yuutuubii kiyyaaf hariyaa taatan Abdallah M1 gees sarchi godhiitii yuutuubii keetirratti sabsiraab akkanaaf gootu jaalaaf kabajaan isin gaafadha. Gara websaayitichaan isin dabarsaa viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaa irraa fayyadamaa sheerii waliif godhaa laayik godhaa viidiyoo kana. Haya websaayitii sana eessaa akka argattan websaayitii Google Chrome keessa ni galtu. Ergasii mataa olii kanarratti akka nama sarchi godhu kanaan sarchi gootanii argattu websaayitii sanii haala kana irra ilaaladhaa. Hogguu haala kanaan mataa olii kanarratti barreessitan akkuma amma argaa jirtan kana harmarraa illee ilaalatuu ni dandeessu. Isa kana sarchi gootu. Kunoo haala kanaan gara websaayitichaa si dabarsaa. Websaayiticha haala kanaan hogguu sii fide inni isa kana maallaqa hankee doolaara 300 hogguu geessee baafachuu ni dandeessaa. 50 hoggaa geessee baafachuu ni dandeessaa jechuudha. Haya amma jalqaba waan isin agarsiisuu barbaadu an amma waan banadhee jiruuf irraa deebiseetiin isin agarsiisa. Haaraatti karaa ittiin banachuu dandeessanii sirriitti na hordofaa. Amma irraa deebiseen isaan banadhee jiru akkaawuntii biraatiin banee isin agarsiisa. Bakka kanatti waan isin agarsiisuu barbaadu bakka kanatti yoo akkaawuntii biraatiin banattee qabaattee bakka kanatti maqaa keetii fi paaspoortii kee guuttee gara akkaawuntii banattee ni qabdu san si geessaa gara san deebi'uu hin dandeessaa. Yoo haaraya banatuu barbaadde bakka nama irratti tuqu kana irratti tuquudhaan gara ittiin haaraya banachuu dandeessu ilaaladhu jechuudha. Haala kanaan sii fidaa irratti haaraya banatuudhaaf akkuma armarratti argaa jirtu maqaa si gaafata jalqaba irratti itti deebisuudhaan immeela kan keessa gaafata itti deebisuun paaspoortii ja'a ammallee paaspoortii tokkuma bakka lammachittuu gashita. Itti aansuudhaan ka gadaanuu lakkoomsa armarratti argaa jirtu kana hin agarta jeen yaada lakkoomsa kana miila gadi jalatti ni gashita. Bakka kanatti immoo wanni beekuu qabdan anaaf 226 jedhee fidullee isiniif waan biraatiin fiduu danda'a. Lakkoomsa biraadhaa qayyarii fiduu danda'a. Lakkoomsuma armarratti isiniif fidu san ka jalarratti gashitu ergasii mee amma gashee isin agarsiisu jalqabarratti maqaa koo Abdallah jedhee wanni beekuu qabdan bakka kanatti maqaa keessan erga barreeffattanii duratti lakkoomsa wahii kaahuun isin barbaachisa. Lakkoomsa wahii kaattu jechuudha. Anama mee lakkoomsa 25 kaahee lakkoomsa 25 ergan kaahee ka gadirratti immeelii kiyyaan barreessaa. Immeelii kiyyaa kunoo immeelii kiyya barreeffadheen jira. Ka gadirratti paaspoortii immeelii kanaa kunoo ammallee paaspoortii isuma kanatti deebisee bakka lamatti gashaa. Kunoo haala kanaan gaafadheen jira. Kunoo gaa gadirratti lakkoomsuma nama isiniin jee kanaan galshaa 226 keessan lakkoomsa biraa isinii fiduu danda'a. Lakkoomsuma armatti bakka kanatti isinii fiduu itti gashitu ergasii ka gadirraa kana bakka kanatti dhoottu. Kunoo haala kanaan gara kana isin fidaa. Kunoo gaa akkuma asirratti argaa jirtan wantoonni kun beeksisa wayii kanarraa saantiba asirraa bahuu isiniifis kaffala. Erga gara kana isin fidee bakka kanatti bakka kam dhoottu isa kanarratti gad tuttu. Ergasii akkuma asirratti argaa jirtan kunoo bakkee maallaqni keenya itti walitti nu qabamu bakka kana waan ta'eef kunoo asirratti anamma doolaara 2 irraan qaba. Doolaara 2
ittiin hojjedheen ture akkaawuntii kanarratti amma doolaara lamatu irra jira amma gaa irratti hojjannaa eessan hojjetama kaji'u immoo kunoo gara kanaa isin deebisaa bakkeen itti hojjetamu bakka kanaa lakkoomsi abbaa sadii baanugaa kunoo kanuma hojiin tokko hin jiru wanti kun waan ajaa'iba natti keessaa baada bakka kana dhuftee gonkumaa neeta kan kee irraa cufattee neeta malatti maallaqa kan kee hojjechuu dandeessa jechuudha waan ajaa'ibaati websaayitiin kan neeta harkifataa sarchi waa godhuuf maallaqa gaa hojjettuu hedduu neetan kee nyaata waan ta'eef inni kun bakka kanatti lakkoomsuma kana kunoo akkuma nama hangashuutti lakkoomsuma inni isin fidu itti naquudhaan maallaqa dalagattu wanni beeku qabda waan hin arraafannee bakka kanatti doolaara lamaan dalagadhe irratti hojjedheen isin agarsiisa 7 3 2 isuma gadirraa kontiinuu jettoon irratti cuqaasuudhaan lakkoomsa dirdiiree isinii fidaa ammallee 4 2 8 ammallee qayyareetu nuu fidaa 1 2 3 dirdiiree lakkoomsa akkumatti isinii fida gaa waan dhumuu miti akkumatti maallaqa baay'ee hojjettu jechuudha yoo ati nuffitee keessaa baate malee akka websaayitii kaanii sa'aatii sitti hin kennu ammallee 2 4 6 kontiin ammallee 3 8 1 meeqa ammachi deebinee gara maallaqichaa eessa nuu gahee ilaalla kunoo doolaara 3 naa tahee jira jechuudha ammallee xiqqootti dalageen barutti akka isiniif galuuf isin agarsiisa 7 2 4 mee yeroo tokko goonutti dhahe meeqa akka naaf fide ilaalla kunoo saantiba 2 naaf fidee jechuudha waaw ammallee deebihee 1 9 5 amma hoo achi deebinee ilaalle doolaara saantiba 2 naa da'atee 4 naa tahee jira jechuudha doolaara 3 fi saantiba 4 naa tahee jira jechuudha kun waan baay'ee bareedaadha gaa obboleeyyan kiyya sirriitti fayyadamaan isin ja'a websaayitiin kun websaayitii ajaa'ibaati akkuma sirriitti argaa jirtan wantoota agarsiisaa ta'an kanarraa waan saantiba bahu isiniif kaffala isin hogguu lakkoomsa asirratti isiniif fidu kana itti barreessitaniin waan baay'ee maallaqa isinii hojjetu gaa lakkoomsumaan maallaqa dalagatu waan argamu miti itti fayyadamaan isiniin ja'a maallaqicha gaa akkanumatti hojjettu amma akkamitti akka maallaqa hojjettan kana baafatuu dandeessan isin agarsiisa maallaqa amma hojjenne kana akkamitti akka baafatuu dandeenyu kunoo asirra ni galtu bakka kana agartan jee yaada barreeffama diimaa kana agartan jee yaada isarratti gad cuqaastu maallaqa keessan doolaara 300 doolaara 50 gaafa gaattan baafachuu ni dandeessu jechuudha erga haala kana cuqaafnee gara kana nu fidaa hogguu gara kana nu fidee bakka kanatti noqxaa xiqqoo sana hoggaa gattuxxaniin haala kanaan maallaqa kan kee gara kamiin baafatuu dandeessa paapelii immoo baankii adda addaa yaa'anii waan barbaaddeen baafatuu dandeessa asirratti si agarsiisaa yoo paapelii qabaattee kunoo paapelii maan baafachuu dandeessa paapelii akkamitti akka banatuu dandeessan viidiyoo Hamzaa Sheek Jaabir waraabee jira isa san Hamzaa Sheek Jaabir viidiyoo isaa galgaltanii ilaaluudhaan irraa baradhaan isin ja'a ergasii isa maallaqa kan kee kunoo amma naan doolaara 3 fi saantiba 6 qabdaa geenye naan jedhu jira hogguu maallaqni keessan bakka isinii gahee ergasii erga waan irratti ergatuu barbaaddan kana keessaa filattanii isin deetee isuma gadirraa kanas cuqaasuudhaan maallaqa keessan garaa baankii keessanii naannifatuu dandeessanii jechuu kuni waan qallaadha waan baay'ee bareeda ta'edha irraa fayyadamaan isin ja'ani waan hedduu nama dhibuu miti websaayitii akkanaa tokko Hamzaa Sheek Jaabir barsiisee ture websaayitii akkanaa tokko barsiisee ture Hamzaa Sheek Jaabirii garuu websaayitiin sunis bareeda dumaa ta'uu neeta harkifataa neeta nyaataa inni kun gonkumaa erga kee galtee neeta kan kee irraa cufattee sirriitti si hojjeta neeta malee si dalagaa jechuudha akkuma asirratti ilaaltan kunoo asirraa maallaqni keessanii yeroo haala kanaan gaggahellee baafachuu ni dandeessu yaa waan baay'ee asirraa argattu kunoo gaa akkanumatti ilaaltanii keessaa to'atuu ni dandeessu kana fakkaataa obboleeyyan kiyyaa itti fayyadamaan isiniin ja'a. Viidiyoo kana laayik godhaan dagatinaaf laayik akka laayik gootanii isinirraa barbaada. Haala kanaan kunoo asirratti waa hedduu laaluu dandeessu jala kanarratti illee waa hedduu laaluu dandeessu waan baay'ee bareedaadha isa kanatti fayyadamaan isin ja'a. Hayyeegaa xumurarra geenyee jirraa nagaan naa turaa waan baay'ee bareedaa websaayitii kanatti fayyadamaa maallaqa hojjedhaa maallaqa mana keessan taa'aa hojjedhaan isiniin ja'a hanga barumsa biraatiin viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaan naaf turaan isiniin ja'a viidiyoo kiyya laayik godhuun dagatinaa.